warahmatullahi wabarakatuh. Warra man tibrati fashamara kafune jirtu bakka jirtetti nageenya rabbi sinfaana asraatu annagaa kooti galata rabbi baga jiraatani akkasumas warroonni laayikii subscribe commentii gootan hundi keessan iyyuu galatooma wal faadhaasanii jechuun barbaada galanni keessan bilisummaa haa ta'u waa'ee addanii waan karoorfattan hunda sarabbii isiniif haa guutu isiniin jechuun barbaada akkasuma akka maamaan keessanii dullattiin keessanii jaartiin keessanii reefuu oton toraa isin qodaa baballeessitanii deemtanii raftanii jennaan balbala cuftee horii karra laaltee waa hundumaa tottolchee dhufe viidiyoo daawwadhee amma reefuraa dubbachuu dhufe jechuudha. Maluma dullachaati gabeettanii mana keessa deddeeme waa sirreessu malee isin juwwaala lallaattu miti isin silkii olaatanii gadaatu jechuudha. Imoo feesbuukii kana olaatu jechuudha. Ani gawaatti sirreeffadheen dhufe jechuudha. Akka keessan miti kaanii dulloome saniifi bar namni dulloomaan rafu waa tottolcheetu rafaa jechuudha. Amaluma warra duriiti. Baradhaas ni boodaa funarraa baradhaa nariifatinaati. Akkeen jedhe har'a eenyurraa dubbachuu dhufe ayyuudhaa fi akkasumas immoo hawwaarra dubbachuu dhufe jechuudha. Hawwaanii guyyaa har'aa viidiyoo gadhiistee turte. Viidiyoo sana keessatti ani sanaa gadhiisee deemaa jira. Ani biyya kana gadhiisee deemaa jira. Sababiin immoo biyya kana gadhiisee deemuutti jiruu fi Sa'idoonii hiriyoota sanatti kabbabee na barbaachisaa jira. Kanaaf iyyuu jennaan yoo qabame immoo dirqama Sumayyaa argatu. Kanaaf iyyuu jennaani ani dirqama biyya kana keessaa bahuu qaba. Iddoo kana deemuu qaba jettee shaanxaasee fudhattee waa hunda ishee sarakkabachaa jirti jechuudha. Viidiyoo ishee argitaniitu yoo ta'e jechuudha nan deemaa jette. Kanaaf jennaani biyya sana baatee jirti. Gara eessaa deemti? Bakka kam jirti? Namoota tokko gaaffii sanitti ta'uu danda'a. Ani dubbadhu malee bakka isheen jirtu nan beekaan. Bakka isheen jirtu nan beeka. Maaliif yeroo tokko lafa jala deema ani beektanii ani waan qotee ilaala beektanii dubbiin kadi qoqqota deddeemee hin beektu. Hin beektu ani bakka hawwaan jirtu beeka. Amma sammaa kanatti bakka isheen jirtu nan beekaa. Sa'aatii ammaa kanatti bakka hawwaan jirtu sirriitti beekaa jechuudha. Maaliif jennaan akkasuma yaallee abshaalummaa kana hin qabdu beektu beektanii waan beektu lookeeshinii isin cufanne ani oduus immoo quba qaba ani feesbuukii keessallee deemaa oola. Injiraami ture nama tokko nan iyyaafadhaa jechuudha nama. Kanaaf jennaani isheeni walumaa galatti bakka isheen jirtu nan beekaan. Isiniyyuu yeroo dhiyootti bakka isheen jirtu sana isiniifiyyuu sapiraayisiidha. Bakka surprise waan jedhamuun beektu miti surprise dha. Isheen iyyuu ganaa dubbatti waan ta'eef isheen ta dubbattu iccitiin baasu isa jedhamuuf ani garuu bakka isheen jirtu nan beeka garuu iccitii isheen baasu isheen haa dubbattu jechuudha. Maaliif isheen iyyuu surprise dha bakka hin jiru isinitti himuu jette waan ta'eef ani sirriitti beekaa jechuudha. Kanaaf ani isinitti himuu hundaaf iyyuu jechuudha. Isheen kan isheen gaatti sababeeffattee biyya baatee fi naannoo sana baatee fi Sa'idoo sababeeffatteeti yoo naqaan qabame Sumayyaan irra dhufuun ooltu Sumayyaa qabachuu hin ooltu waan jedhamuufi isheen yaadni ishee kaayyoon ishee bakka gaafii jira akka Sa'idoo fi Sumayyaan waliin arginedha. Kan isheen silumayyuu yaalii gurguddaa geggeessaa jirtu jechuudha. Kanaaf jennaani hundaafuu jechuudha. Sa'idoodha du'aa godhaaf isiniin jechuun barbaada. Akka rabbiin akkuma ta'eetti walitti deebisu isiniin jechuun barbaada. Gara ayyuutti deebi'a. Ayyuus viidiyoo ishee ilaaleen dhufe jechuudha. Ayyuun immoo maal jetti? Ani siif jedheetanii ijaaba uffadhe. Ani siif jedheetanii si gammachiisuuf jedheetanii Sa'idoo ko si gammachiisuuf jedheetanii waa baay'ee godhee si gammachiisuuf jedhee fira kootiin adda ba'ee maatii kootiin adda ba'ee akkasumas immoo amantii koo siif jedheetan dhiisee jetteetu Sa'idoo komii gurguddaa itti dhiyeessaa jirti. Duraan dursee kan hin deebisheedhaan deebisu akka nama tokkootti akka nama sheerra guddootti akka nama haadha isheedhaaf ta'utti intala tiyya maal badii qabda bar maaliif jennaani durumaan iyyuu sitti himaanii dandageessu malee amantii kee eenyuuf jetteeyyuu hin jijjiirin. Dhugaa rabbii amantiin namaan hin jijjiiramu. Amantii jechuun lubbuu kee jechuudha. Namni qabrii keetti hin awwaalamu. Namni tokko qabrii keetti hin awwaalamu jechuudha. Kani qabrii keetti awwaalamu suma mataa keetti sumatillee itti gaafatamaa jechuudha. Amantiin kee asiif ta'e taanaan amantii sana amantii dhugaadha jettee itti jiraachaa jirta taanaani maaliif dhiiraa jettee jijjiirta? Inni illee yoo fedhe amantii isaa qabatee jiraatu. Atillee yoo fedhe amantii kee qabattee jiraachuu malee isaaf jettee yoo ofii keetti jaallattee amantii sana
jaallattee ittiin seenini amantiin sun keessa kee hin jiraatini ati keessa keetti amantii sana hin fudhatini maaliif isaaf jettee amantii kee jijjiirta? Yoo si jaallate si haa fuudhu. Yoo si hin jaallatin immoo si haa dhiisu. Malee amantii jijjiirrachuudhaan na jaalladhu amantii koo siif jedheen akka ta'e siif jedhee akkas ta'e wanta akkasiin jiru amantii keessa barabbii amantii keessa qalbiin hin jiru. Amantii jechuun lubbuu kee jechuudha bakka kara biraa. Amantii kee jechuun lubbuu kee jechuudha. Kanaafuu jennaan amantii kee kooyyuu siif jedheen dhiisee wanta akkasii keessumayyuu gashuu hin qabdu. Amantii kee hin jaallatta hin kabajjaa itti jiraachaa jirta taanaan si fayyisee itti jiraachaa jirta taanaani wabii lubbuu keetiiti taanaani isaaf jettee maaf dhiiftaati? Yoo amanticha jaallattee immoo itti dhufte ta'e itti sooke rakkoon qabu. Ammati komii inni Sayidoon rifeensa fashfash gootee wiggii maalii keewwatti abbaa birrii 40,000 abbaa birrii meeqaa abbaa birrii 1,000 keewwatti jedhee aalteetu dubbachaa turte. Ati yeroo baay'ee yoo rifeensa qamisii amma fakkeenyaaf uummanni musliimaa qamisii gurguddaa qamisii babal'aa qaamasaa sheeppiisaa dhoksu keewwataa jechuudha. Hin beekta. Namoonni kiristaanaa immoo uffata harkisaa fa'aa boodii akkasumas gurdii gaggabaafaa fa'aa rifeensa fa'aa wiggiisaa ta'uu rifeensa isaaniis haa ta'u qullaa deemuu jechuudha. Rifeensa isaaniitti homaan uffatanii jechuudha. Yoo fakkeenyaaf warra bataskaanaa ta'ee naxalaa uffattee sagadan naxxaa mana amantaan naxalaa uffattee yoo warra pheenxee ta'e immoo rifeensa qullaa deemu. Rifeensa isaanii qullaa fedha wiggii fedha immoo rifeensa isaanii dhahataniitu deemu jechuudha. Akka amantii isaaniitti jechuudha. Kanaaf ati amantii kee jijjiiranne taanaan fash godhi dhugaa rabbii. Amantii kee jijjiiranne amantiin kee laphee kee keessa jira taanaan rifeensa kee fash godhiitii facaasi. Uffata keessa waan barbaadde waan sitti tole waan sammuun kee si ajaje godhi. Dhugaa rabbii ajaja namaatiin hin adeemin. Sanuu Sayiduu si gammachiisaa hin jirre itti amantii keetti adda baatee jechuudha. Amantii jechuun lubbuu ofii jechuudha jechuudha. Amantii jechuun ani amantii kiyyaaf jechanii abbaa mucaa kiyyaatii fi mucaa kiyya addaan baasee ta'a jechuudha. Amantii kiyya mucaan koo amantii isaa gadi hin dhiisin jedhe yoo abbaa bira jiraate amantii gadi hin dhiisin jedhe abbaa fi mucaa waggaa 7 guutuu addaan kutee ta'a. Miknaata inni addaan fageessee tanii kaa'uutti jira jechuudha. Mucaa kiyyaa fi abbaa addaan fageesse. Ammatu gidduu kanatti rabbi waan godhini jarri kun lama waa ta'anii ananillee maqaan nabadii jechuudha. Maqaan kiyya haa badu miti lubbuun kiyya yoo haa badu malee amantii kootiif jecha lubbuu kiyyan kenna. Yoo amantii isaan jiraate itti sooke amantii isaan haa jiraatu. Anis amantii kootiin hin jiraadha. Kalaas ijoolleen immoo gaafa guddattu yoo barbaadde gara amantii isaatti jedhetti barbaadde gara amantii kootii haa dhuftu jechuudha. Gaafa sammuun ishee of baree waa'ee diinii islaamaa bartee waa'ee namummaa bartee sammuun ishee gaafa ishee ajajee bakka fedhe dhaquu dandeessi. Garuu amma sammuun kiyya ofii kiyya ajajutti narkaa bahuu hin dandeessu jechuudha. Bakka fedhe dhaquu hin dandeessu. Kanaafiyyuu amantiin kee lubbuu keeti. Amantiin kee lubbuu keetii jechuudha gara gabaabaa. Amantii kee haati kee haadha kee ati jaallattu iyyuu bakka amantii keetti si bu'uu hin dandeessu bara. Amantii kee si caala bara haadha kee abbaa kee obbolaa kee ammatu eenyuun filadhu siin jeeni amma du'aa fi jireenya otoo fidanii addana kaa'anii amantii kee filatta moo haadha kee filattaa otoo siin jeeni eenyuun filatta? Amantii kee filatta. Dura abidda ofirraa amma fakkeenyaa yoo abiddi sirra buute dura abidda ofirraa buusta moo dura namarraa abidda buusta? Kanaafuu dogoggora guddaa qabda. Amantii kee sii ta'ee jennaan amantii keetti citi. Dhugaa rabbii Sayiduudhaaf jettee akkasiin jedhi Sayiduu na bashannansiisaa hin jiru. Maal nyaattaa maal duddanaan jechaa hin jiru hin jedhin. Dhugaa rabbii innis amantii isaa jiraatu atis amantii kee jiraadhu hin jaalanne taanaan. Amantichi hin jaalanne taanaan. Jaallateetti galte taanaan immoo itti sookke rakkoon qabu. Isiniyyuu jaalalaan walii wajjin jiraattu wal loluu ishee hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu keessa kee of amansiisi nama gaafachuu nama gammachiisuu osoo hin taane of gammachiisuuf tattaafadhu. Keessa kee laphee kee amansiisi. Dhugaa rabbii laphee kee amansiisitti ka'eetii waan hojjettu tokko hojjedhu. Ofii kee yoo itti amante waan fedhe godhi. Ofii keetti amante taanaan waan fedhe gochuu hin dandeessaa jechuudha. Malee kanarraa dubbachuu dhufe iddoo tokko aartii haasa'uutti jirti. Garana nyaata.